lola takkaa'u diddaa United Arab Emirates dhaabbata OPEC keessaa baatee jirtu kana namni hedduun garaa adda addaatiin irraa barreessaati jiran. Keessaafuu joornaalistoonni adda addaa akkasumas warreen jiddugaleessa bahaa poolitikaadhaa fi gara biraatiin illee hordofan wanni United Arab Emirates godhaa jirtu kuni EVCtiif United Arab Emirates akka dhuunfaatti waan gaariidha jaanii warri hedduun barreessaati jiran. Kana keessa akka gartee United Arab Emirates warreen gaa OPEC hin beekne OPEC kuni dhaabbata warra gaaza gurguruuti. Dhaabbata kana keessa biyya akka Saudi Arabiyaa faa, Iraaq faa, Iraan akkasumas Raashaa faa warreen akkanaatu keessa jira. Warreen kuni warra gartee gaaza kana akkaataa gatiin isaatilleen itti rakhishnee fi inumaatu ifii isaaniitiif supply and demand takkaa gartee akkaataa gaazni kun addunyaa irratti itti dhiyaatu heeraan ittiin mari'atanii gadhiisan jechuudha. Isaaniititu harkaa qaba. Garuu gaa mootummoonni adda addaa gama duubaatiin dhiibbaa adda addaa irra numa godhanii dhiibbaan kun gartee karaa gorsaatiin akkaataa isaan gartee gaaza kana ol kaasanii gadhiisa magaalaa irratti takkaa immoo gaaza kana xiqqeessan irratti akka gaazni kun gatiin isaa gadi hin buuneef jechuudha. Duba gaa jarreen gartee United Arab Emirates kuni OPEC keessaa bahuun isaanii akkaataa fedhanitti gaaza akka gurguratan inumaatu mootummaan feetelleen biyyattii biraatilleen akka gartee isaan irratti dhiibbaa hin goone. Yeroo ammaan tanaa gaazoonni kun waan qaalawaa jiru jecha keessaafuu lolli jiddugaleessa bahaa keessatti gaggeeffame kuni isaan kana akka gartee miidhaa jiru waan beekaniif jecha gaaza hedduu gurguruudhaan gatii bareedaa argatanii ifii isaaniitiif illee waan barbaadanitti ol bahuu waan barbaadanii jecha jaaniitti gartee namni hedduun yaadarraa barreessaa jiran. Yaada kana cinatti garuu kan namni hedduun irraa dubbachaa hin jirre waldiddaa United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa jidduu jirtu. United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa jidduu waldiddaa jabduudhaatu jira. Waldiddaan isaanii tun keessaafuu karaa poolitikaa qofa odoo hin taane inumaatu ammaan tana karaa gartee lolaatti achi garagalaa jirti yaanii warreen hedduun irraa dubbachaati jiran. Kana keessaa dhaabbanni mootummaan United Arab Emirates OPEC keessaa bahuun isiidha takka karaa mijjeeffannaa lolaa fuulduraatiif tahaa jaaniiti gartee irraa dubbachaa jiran takka san. Lamada kompitiishina gaazaati biyya Saudi Arabiyaatii fi akkasumas Saudi Arabiyaan gaa biyyoota Arabaa kana keessa qofa odoo hin taane addunyaarraa gaaza gurguruudhaan tokkoffaadha. United Arab Emirates immoo isaanii wajjin dorgommii godhuu barbaadan karaa fedhanitti odoo gartee dhiibbaan warri OPEC isaan irratti gadi hin geessine jechuudha. Kana qofa odoo hin taane guyyaa kaleedhaatii fi dheengadda yeroo mootummaan Saudi Arabiyaadhaa biyyootan Arabaatii wajjin marii gaggeessaa turan marii sanirratti warri United Arab Emirates hin hirmaanne. Akkasumas isaan ammaan tana gara lola ammaan tana gaggeeffamaa jiru kanarratti ifii isaaniitiif gara Israa'elii fi gara Ameerikaadhaa waan jiraniif jecha ammaasis jiddugaleessa bahaa kana ija addaatiin laaluu barbaadanii jaaniiti odeessaa jiran. Kana jechuun maal jechuudha? Akka gartee warreen barreessitoonni adda addaa irraa barreessaa jiranitti United Arab Emirates nuti ajaja Suudii irraa hin fudhannu jaaniiti if dura karaa tolfachuu jiranii jechuudha. Maaliif biyyootan Arabaa kana ammaan tana warreen gartee akka dura deeminsaatti ajajaas akkasumas waa hundaa gartee kan influensi godhu Saudi Arabiyaadha yeroo dheertuudhaaf. Kanammoo United Arab Emirates mogga dhiifteeti nuutu influensi godhuu qabnaa yaada jiruurratti. Akkuma gartee lola Yaman keessatti yeroo dheertuudhaaf duraan waliin gaggeessaa turan achi booda ifii isaaniitiif waliin garagalan inumaatu United Arab Emirates waraanasii hunda gartee Yaman keessaa baaftee sababa maaliif sababa gaa Saudi Arabiyaatti amata kana durarratti jechuudha kanarraa haasofnee turre.
Dubagaa ammaan tana dubbiin asit dhaabbachuudhaaf hin deemtu inumaatu naannoo jiddu galeessa bahaa kanarratti isaan lameen wal loluudhaaf deemanii jaaniiti kana keessatti gartee yaanni adda addaa haa jira. Akka oduun arraan tana bahaa jirtu jettutti mootummaan United Arab Emirates inumaatu dhaabbata warreen gartee warra dhaabbata amantiidhaa kan Araboota keessaayis bahuu akka barbaaddu takkasanii itti aansuudhaan dhaabbata GCC kan jaaniinis san keessaayis akka bahuu barbaaddu. Okay? Kana hunda gartee waan isii tana miidhee takkaa'u lafatti qabu kan biyyootan Arabaa kanaa wajjin isiin oguu takkaa'u gartee wal dorgommiin tun immoo karaa horiidhaatii fi karaa poolitikaadhaa guutee isaan kana jalaa baatee isiitiif akka barbaaddetti humna biyyootan biraatii wajjin uummattee dorgommii tana akka olaantummaa harkattutti gaggeessuudha jaaniiti gartee odeessaa jiranii jechuudha. Dhiiroo na dhagee jirtanii waan isinitti himaa jiru kana. Yoo na dhagee jiraatan taate barreessaa mana keessatti. Dubagaa yaada Saudi Arabiyaadhaati wajjin amma Saudi Arabiyaanis akkuma gartee gara isaaniitiin waan United Arab Emirates godhaa jirtu kana ilaalchisee yaadota garaagaraa dhiheessaati jiran. Guyyaa kaleedhaa walgahiin san gubbaarratti walgahii ifii isaaniitiif gaggeessaa turan warreen biyyootan Arabaatii wajjin deebi'anii ibsa miidiyaadhaaf godhaniitu turan kanarratti gaaffiilee jajjabduun gartee haateetu turte. Gaaffiileen kana keessatti inumaatu dubbii himaan takkaa'u ministeerri haajaa alaa Saudi Arabiyaadhaa Prince Faisal haasa'u gartee miidiyaa wajjin miidiyaadhaaf oguu gaaffii deebii godhurratti biitti isaanii yeroo ammaan tanaa isiitiif akkaataa naannoon kun itti jiraachuu qabuu fi inumaatu lola kana jalaa bahanii karaa nagayaatti mala dhawachaa akka jiran dubbateeti jira. Kana keessaa lolli ammaan tana Ameerikaadhaa fi Israa'el Iraan irra gaggeessaa jiru kuni loongi termii fi shoorti termii illee yoo laalle naannoo keenya kanaaf faayidaa guddoo hin qabu jeetee haasawaa jira. Kanarratti gartee hammam takka yaada isaa gabbu'ee hin ibsine garuu immoo wanni inni jechuu barbaade ifa. Okay? Kana keessatti Saudi Arabiyaan akka duritti gartee mootummaa Ameerikaa irratti mas akka hin hirmaannee fi hirmaachuu san jalaayis baatee isiitiif akka mala dhawachaa jirtu irraa dubbateeti jira. Tanaafi biyyootan adda addaa keessaafuu biyya akka Paakistaanii fi Raashaa, Chaayinaa wajjin nuti marii adda addaa eegalaati jirra. Biyya teenya tana nagayaan eeggachuudhaa fi lola irratti maas yoo lolli biraatillee eegalamu taate marsaa itti aanu baana lola gartee ammaan tana Ameerikaadhaa fi Iraan gidduutti silaa gaggeeffamaa jiru haa ammaan tana qabbaname kana marsaa itti aantuuf yoo lolli kun eegalamu taate nuti ifii teenyaaf akkaataa barbaannetti ifeeguu sanirratti hojjechuudha qabna. Yeroon Ameerikaa jala teenyee Ameerikaan akka nu eeggannu san haftee jirti jee gartee yaada isaa ibsateeti jira. Yaanni kunii fi yaanni United Arab Emirates dubbachaa jiran waan adda addaati. Tanaafuu gartee lolli ifatti keessaafuu United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa jidduutti lola politika qofa odoo hin taane lola ikonoomii qofa odoo hin taane inumaatu lola waraanaatu ta'uu ni danda'a jaanii namni hedduun irraa odeessaati jiranii kana gartee ammaaf asumarra dhiifnaa garuu immoo qaceellotti waan qalbiidhaan jala deemanii hubachuu qaban maaliifi lolli isaan lameen jidduudhaa kuni lola asii dhaabbatuu miti jennee amma durallee irraa dubbannee jira. Inumaatu Horn of Afrikaadhaas biyyootan hedduu keessa seenee diigumsi gartee isaan asitti wali godhu jiran kuni biyyootan Afrikaa keessatti illee babal'achuudhaaf tahaa isiniin jechuudhaaf. Okay? Dubagaa eegaan kana isinii hime booda oduu taniin amma dura isinii himaa ture tan pirezidantii Ameerikaatii fi akkasuma sanitti
chaansilara biyya Jarman marsi jidduutti dubbiilee gartee ammaan tana isaan lameen jidduu deemaa jirtu. Yoo yaaddattan torban dabre keessa dura deemaan biyya Jarman chaansilar marsiin pirezidaantiin Ameerikaadhaa inumaatuu gartee Ameerikaa guutuu Iiraan haalaan qaanyeessitee jirti. Kana keessatti pirezidaantiin Ameerikaadhaa qaanyii tana gartee ifii isaatiif fudhachuu qaba. Akkasuma sanatti qaanyii tana jijjiiruuf wanni takkallee ta'e inni godhu jiru hin jirtu jedhee dubbachuu isaa isinii himeetiin ture. Inumaatu wanni dura deemaan biyya Jarman pirezidaantii Ameerikaatii fi Ameerikaadha jechaa jiru kuni gaafa pirezidaant Trump cinaa dhuftee gaafa gartee warri miidiyaadhaa Trump bira geessan Trump deebii jajjabduu akka deebisuufii qabu. Okay? Tana gartee isinillee shakkiin godhinaadhaan ni deebisaafiin isin jechaa ture. Duba gahaa guyyaa irraan tanaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa deebii jajjabduu gartee pirezidaantii dura deemaa biyya Jarmaniif godheeti jira. Akka gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa jechaa jirutti inumaatu jee dura deemaan Jarman waan addunyaatii fi Ameerikaa irraa haasa'uu dhiisee dura dursoo biyya isaatii fi akkasuma san Yurooppii irratti xiyyeeffachuu qaba. Biyyi isaatu tartiiba hin qabdu akkasuma san Yurooppiinuu ammaan tana kufaa jirti. Maaliif biyya isaatiif gartee biyya isaatiif Yurooppii irratti hin xiyyeeffanne keessaafuu lola Yukureen kanarratti warri Yurooppiidhaa ifii isaaniitiifuu tartiibaan gaggeessaa hin jiranii jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa pirezidaantii dura deemaa biyya Jarman deebii godhee jira. Akka warreen miidiyaan irraa barreessaa jiranitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa marsitti gartee deebii oguu deebisus they said he lashed out akka gartee nama aaraan loleenii jechuudha. Aaraanii gartee lolaanii deebii kana deebisaa fi jiraa jaaniiti gaa odeessaa jiranii. Yaa'iin tuni numaatu pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka jetti Jarman tanaa gartee ilaamaan tanaa nuutu eegaa jira. Yoo inni tartiiba kan godhanne taate akkasuma san biyya isaa gaggeessuu hin dandeenye taate nuti waraana keenyaa Jarman keessaa ni baafannaa. Hariiroo teenya addamurraa jechuudhaani pirezidaantiin Ameerikaadhaa deebii deebiseef jechuudha. Inumaatu hangam takka akka aare takka agartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa Jarman keessaa waraana keenya ni baafna jedhanii kan dubbatan takkaa'uu sodaachisuudhaaf waan akkanaa kana kan dubbatan ni takkatan. Saniifuu arraan tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkana jechuudhaan karaa Jarmanitti gartee deebii deebisuun isaa inumaatu tartiiba gartee amma dura pirezidaantiin Ameerikaadhaa gaggeessaa jiru keessaafuu neetoo keessaayis Ameerikaa baasuudhaa fi guutumaa guututti biyyoottan Yurooppii kana akka addaatiin laaluu keessa dabarte mootummoonni Yurooppiidhaa akka jiranitti ifii isaaniitiif akka if gargaaran ifii isaaniitiif waraana isaanii akka ijaarratanii fi meeshaalee barbaachisaa Ameerikaa irraa akka bitatanitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa dhiibbaa adda addaa gama duubaatii godhaa jira isiniin jechuudhaaf. Okay? Dhiyaadhaa warri ammaan tana dhufaa jirtan oduu teenyarra jirraa harka keessaniin taaptaap godhaa koppii link walii godhaadha. Sheer godhaa hin irraanfatinaa agguun gartee haasawticha kutee na irraanfatan yeroo hedduun keessanii hin irraanfatinaa harka keessaniin taaptaap godhaa. Warri ammaan tana dhufaa jirtan salaamtaa teessaniis harkaa jirraa dhugatti waaleekum salaam isiniin jechaati. Oduuleen gaa akka malee jijjiiramaa deemaa jirti. Tana gartee hamma dandeenyutti jala buunee isiniif dhiheessina. Okay, itti aansuudhaan let's see. Tana itti deebinaa. Okay, egaan gartee kana isinii booda oduu takka ta'an ammaan tana miidiyaaleen gurguddaan Ameerikaadhaa irraa haasawaa jiran keessaa mootummaan Suudi Arabiyaadhaa maaliif lola Iiraan kana keessaa hafaa jirti? Maaliif hafuu barbaaddee jaanii gartee gaaffii isaan kaasaa jiran tuni
nama hedduudhaatutu irraa haasawaa jira. Keessaafuu gartee karaa paadkaastiilee adda addaa irratti. Wanni isaan duraan eegalan takkaa'uu isaan eegaa turan mootummaan Suudi Arabiyaadhaa lola Iiraanii fi Ameerikaa kanarratti akka waraanaan hirmattu. Ifii isaaniitiif daandii qilleensaatii fi eerpoortiilee isaanii Ameerikaan akka itti fayyadamtuuf itti dhiisuu qofa odoon taane ifii isaaniitiif waraana isaaniitillee akka irratti hirmaatu godhuudhaa fi godhuu eegaa turan. Garuu Suudi Arabiyaan hin goone godhuu dhiiftee immoo daandii qilleensaatii fi inumaatu eerpoortiilee isaanii akka Ameerikaan itti fayyadamtee lola irra gaggeessitu garsiisaati turre irraa haasawaati ture. Ammaan tana garuu maaliif Iiraan dha'uu didaniidha gaaffiin gartee namni hedduun gaafachaa jiran. Kana keessatti akkuma biyya gartee United Arab Emiratesdha tan irraa haasawaa jiru tana yaa'ii isaan lameen jidduu jirtu tana. United Arab Emiratesin Iiraan tana haleeluu barbaadde ammallee lola barbaadan United Arab Emiratesin beekaa. Suudi Arabiyaan ammoo maaliif jechaa jiran. Kana keessatti gartee oduulee tana gaaffii tana eega kaasan booda wanni isaan deemanii itti dhufaa jiran irra hedduun isiidha. Ikoonomiidhaa fi akkasumas bikki gartee Suudi Arabiyaan jirtu naannoon Suudi Arabiyaadhaa kuni akka biyyaatti ifiisiitiif daran lolatti gartee if gadhiisuu hin barbaanne jaaniiti odeessaa jiran. Maaliif eegumsaan takkaa'u gartee lolli kun yoo kan jabaatee itti fufu taate Suudi Arabiyaan akka barbaaddutti if eeguu hin dandeessu takkasanii lama dammaasis loluma kana keessattuu mootummaan Ameerikaadhaa akka silaa eeguu barbaadetti hin eenyedha. Gara kaaniin wanni isaan jechaa jiran Suudi Arabiyaan biyyoottan akka Raashaatii fi Chaayinaa wajjin karaa hamaa irratti gartee wal arguu hin barbaaddu. Ammaasis inumaatu Chaayinaadhaa fi Raashaa wajjin hariiroo waan qabdu jecha hariiroo isaanii kana gartee waan Chaayinaa fi Raashaan Suudi Arabiyaa Iiraan gargaaraa jiraniif jecha Suudi Arabiyaan ammoo kophatti gartee achi baatee lola kana isaan irratti ooftee ifiisiitiif bikka hamtuu if geessuu hin barbaaddu jedhaniiti odeessaa jiran. Kana keessatti gartee lolli silaa'uu gaggeeffamaa jiru kuni lola akkuma gartee amma dura haasofnetti lola Iiraanii fi Ameerikaa fi Izraa'el qofa odoon taane lola warra Eeshiyaatii fi akkasumatti warra dhihaa jechuudha gabaabinatti. Biyyoottan Arabaa kuni dirqama isaaniitiin fedhaniis fedhuu baataniis irratti ni hirmaatan. Wanni gartee ammaan tana isaan qophii godhaa jiran mootummaan Ameerikaatis garasiitiin Suudi Arabiyaan akka lola kanarratti hirmaattu qofa odoon taane lola kanaafillee akka horii baaftu gaafachaa jiranii jaanitti odeessaa jiranii isin jechuudhaaf. Duba eegi gartee waan takka kana isin garsiiseetiin achi booda karaa oduutti aantutti achi dabarra. Guyyaa irraan tanaa miidiyaaleen gargaraa akka jechaa jiranitti keessaafuu miidiyaan Bloomberg yeruma gartee ammaan tana mootummaan Ameerikaadhaa uggurrii Hormuz irratti gaggeessaa jirtu kana dooniileen Iiraan bira dabartee gaaza isaanii ammallee biyyoottan adda addaatiif dhiheessaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Guyyaa kaleedhaa oduun akkana jettu tan baate yoo xiqqaatte eega Ameerikaan Hormuz kana uggurrii irra keenya jaanii dubbatan. Dooniileen biyya Iiraan 52 oliititu uggurrii Ameerikaa tana keessa dabree gaaza isaanii ammallee gurgurachaa jiranii akka miidiyaaleen Ameerikaadhaa irra deddeebianii dubbatan kanaa miti jaaniiti gartee oduulee wal dhabduu dhiheessaa jiran. Tanaafuu keessaafuu gartee biitii akka Chaayinaa, Indiyaadhaa fi ammaasis biitii akka Jaappaan faan eega hariiroo biyya Iiraanii wajjin bilbilaanis waliin haasawanii waan kanarratti hojjechuu eegalan. Gaazonni isaanii Strait of Hormuz keessa dabree akkasitti karaa biyyoota isaaniitti dhiyaachaa jira jaaniiti warreen oduu tana hordofaa jiran irraa barreessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Itti aansuudhaan
jiddu mololaa gartee lola Iiraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffamaa ture kanarratti viidiyoolee gargaraatii fi footoolee hedduu irraa haasofneetu turre yoo yaadattan hoggaa waraanni Ameerikaatii fi warri Israa'el bikka adda addaa haleellee jirra jaanii viidiyoolee gadhiisaa turan san bikki isaan haleelaa turan irra hedduun isiidhaa bikka dhugaadhaatii miti bikka feekiidhaa jennee gartee isinii himaa turre kana gartee yoo yaadattan taate warreen yeroo lolaa san mana keessa turtan yoo dhugatti gartee quba qabaattan taate mee mana keessatti barreessaa dhaga'uu keessan. Iraan isinii deebi'a yeroo lolli Iiraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffamaa ture san mootummaan Iiraanii mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el bikka adda addaa Iiraan keessa haleelaa turre bikka isaan misaayiloota irraa qaban duroonan irraa dabarsan kana jechaa turan ni yaadattaniimi hedduu keessanii yaadatte ammaasis bikka gartee misaayiloonni irraa bahaa jiruu fi bikka isaan haleelaa turanis walcinaa qabeetiin isin garsiisaa ture yoo yaadattan misaayiloonni gartee bikkiin irraa bahaa jiru lafa dirree lafa gartee gaaraa hawumaa takka illee irraa mul'anne kanarraa Iiraan gaggeessaa jirtiin isin jechaa ture. Akkasuma sanitti bikka adda addaa garuu bikki isaan haleelan inumaatu gaa bikka hariifanii yaadattan bikka gartee xayyaarota lafarratti godhanii lafarratti gartee qalamaan dibanii ammaasis dirree xayyaaraa tasobaafaa tolchanii ammaas tiraakoo gartee kan fakkiidhaa garsiisanii achirraa gartee waraanaan warri Israa'el fi Ameerikaadhaa akka haleelaa turan viidiyoodhaas isin garsiisaatiin ture akkasumas footoodhaan isin garsiisaatiin ture ni yaadatten jechuudha. Dubagaa warshaan gartee biyya Iiraan keessatti tan inumaatu gartee misaayila moo kun gaa silaa misaayila laanchara bikka silaa gartee waan misaayila dha'u garuu moo kuni kan wanta gartee kan feekii bira dabree kan silaa gartee akka ijoolleen itti taphattuuti kan infileet ta'u hafuura gartee akka kubbaadhaatti itti afuuftee ka'ee tolu jechuudha. Amma marsaa itti aantu kanaaf waan kana gartee warshaaleen gaa biyya Iiraan tan waan kana tolchitu akka malee tolchuudhaan bikka adda addaa hunda kaayataniiti lola gartee itti aanu kanaaf qophaawaa akka jiran if dura bahaniiti ibsachaa jiran. Dhugaan nama ajaa'ibsiiftu waan akkanaa gartee itti qophooynee jirraa ammaasis jidduma lolaa sanuu akka itti fayyadamaa turan nuti garraa haasawaa turre jidduma lolaa sanuu gartee bikka hedduudha mootummaa Ameerikaatii fi warra Israa'el haleelesisaa turanii jaaniiti gartee warreen qo'annaa adda addaa godhan gabbahanii irraa dubbachaati jiran. Keessaafuu gartee warreen military analysis godhuu fi warreen gartee lolumaa'u qo'atu jechuudha. Guutumatti gartee akkaataa wanni gaa Ameerikaadhaa fi warri Israa'el jechaa turan san dhugaarraa fagoo taate. Kana keessatti wanni takkatanii isin yaadachiisuu barbaadu. Yoo yaadattan jidduu lolaa san keessaafuu torbaan duraa san irratti xayyaaronni Iiraan xayyaaronni lolaa akka Kuwait dhawee ture isinii himaatiin ture yoo yaadattan xayyaaronni lolaa kan Iiraan jechuudha. Dubbiin san torbaan kana keessa torbaan amma irra dabarree kana torbaan amma keessa jiru kana keessa miidiyaaleen akka gartee NBC News fi kan biraatis xayyaaronni Iiraan torbaan duraa san keessatti akka ka'anii Kuwait bikka adda addaa haleelan irraa dubbachaati jiran. Keessaafuu xayyaarota gartee Iiraan itti fayyadamte kan jaan akka isaan jaanitti xayyaarota dullacha. Xayyaarota Raashaadhaa kan dullacha jechuudha. Kan dur xayyaarota gartee bara 80 keessa fa'aa tolfame. Bara xayyaarota san itti fayyadamanii jaanitti gaa'udeessaa jiranii arraan tana garuu miidiyaaleen Iiraan akka jechaa jiranitti xayyaaronni san maqaadhaaf dullacha haa ta'u malee kan isaan amata gartee 2018 booda tolchanii jechuudha. Xayyaarota haaraa garuu immoo maqaa isaatu dullacha. Xayyaaronni kun biyyuma teenya keessatti tolfamee jaaniiti irraa odeessaa jiran. Sababa gartee xayyaaronni san deemanii Kuwait kaampilee waraanaa Ameerikaadhaa bikka adda addaa haleelanii odoo raadaaraa fi wanni takka illee isaan hin arkin
deebi'anii biyya isaaniitti galan ture xayyaaronni san boodarra immoo raadaaronni Ameerikaadhaa kan Kuwait keessa jiru xayyaarota Ameerikaadhaa 3 guyyaa tokko keessatti haleeluu irraa haasofneetu ture. Wanni isaan haleelaniifis xayyaarota Iiraan isaaniiti xayyaaruma Ameerikaadhaa dhawan. Islaamu irraa haasofneetu ture yeroo sanii isinuma yaadachiisuudhaaf. Oduun arraan tana gartee olii gad oofaa jiran garuu xayyaaronni gaafa san itti fayyadaman san xayyaarota Iiraan ifiisiitiif biyya isaanii keessatti tolfatanii jechaa jiran. Viidiyoolee irra sooshaal miidiyaa irra olii gad deemaa jira yoo argitan fi ammaasis miidiyaa gartee akka Press TV gubbaa irratti irraa maxxansaatii jiran. Antanaafiin yeroo dabarte hunda isiniin jechaa ture. Lola kana hedduu gartee barruu hedduutu irraa barreeffamu ta'a, kitaabotan hedduutu irraa barreeffamu ta'a, istiraatejii lola kanaatii fi akkaataa lola kanatti gaggeessan ammaasis inumaatu gartee tooftaa warri Iiraan itti fayyadame kan waraana Ameerikaadhaa kan gartee lafaanis samiidhaanis waanuma hundaanuu silaa biyya Iiraan tana diiguu danda'u. Akkaataa isaan duratti dhaabbatan kana irraa barreessaniiti irraa barsiisuudha taaniin isiniin jee. Arraa miti fuuldura keessa irraa barsiisuudha ta'an. Inumaatu maasis tooftaa addaatiin karaa ikonomii irratti illee ammaan tana akkaataa gartee ammatti gaggeeffamaa jiru kana Hormuuz kana irratti Iiraan hammam takka gartee akka isiin ikonomii addunyaadhaa hiitee harkaa qabdu. Kana irrattis waa hedduudhaatu barreeffamu ta'a, waa hedduu irraa haasa'uudha ta'an fuuldura keessa isin jechaa jira. Akkasii bara dhufu maal jette? Maqaa kiyya barreessite kam jette meenaa himu? Gaafii qabda bara dhufu. Taap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadhaa. Hedduu takka galatoomii Islaam atilleen galatoomii baga nagaan dhufte. Galatooma. Anis daranii isin jaaladha beekaa. Isin jechaan asii qeeqaa miti kanatti. Isinuma jechaa bar jaalaluma ta'e jechaan dhufee asii qeeqaa beekaa. Kaniin yeroon fedhe gartee dalagachuus numa danda'u waan biraas godhuu kan hin danda'u. Isinis gartee bikka irra jirruu fi addunyaanis eessa akka jirtu gurri keessanis haa dhaga'u ijji teessan haa agartu kana keessa barnoota guddaadhaa jira jenneeti. Isin akka gartee obboleeyyan keenya tokko tokko maaliif namni tokko beekaa waan deemaa jiru kana arra gartee isaaniif maaliif sammuun isaanii gartee akka isin laaltanitti waan laalanii miti. Nutilleen akkasumas laalla isaan gartee waan kana oduu tana gartee akka barnootaatti ilaalaan jiran irraa baruudhaas hin danda'an. Maaliif waa hundaa'u gartee barnoonni isaan biratti waanuma addaati. Kanuma gartee mana barnootaa dhayitee barsiisaa dura teessee akkasitti qo'attu fa'aa takkaa'u gartee madarasaa dhayitee takkaa'u bikka adda addaatti san akkasitti fakkaatti. Barnoonni addunyaadhaa garuu immoo sanii achi waa hedduutu keessa jira. Maaliif asirratti nuti waa hedduu irraa haasofna. Waan immigireeshinii irraa haasofna, waan faayinaansii irraa haasofna, ikonomii irraa haasofna, lola irraa haasofna, akkasumas riileeshnshiippii biyyootan adda addaa waliin qaban irraa haasofna. Kana keessa gartee dhugatti yoo kutatti illee kalaallu taate biyyootan hedduu akka gartee nama barnoota kutaa adda addaa keessa deemee barachaa jiru jechuudha. Tanaafin yeroo takka hogguun waa isinii himu biyyootan gurguddoo kanaa fi akkasumas biyya teenya illee gartee waliif fidee akka isin ijaan agartan waan takka biyyi teenya keessattis waan akkanatu dalagamu jira. Wanni dalagamaa jiru kuni biyyootan akka Ameerikaatii fi biyyootan akka Yurooppii keessa jiranirraa addaa miti isiniin jechuudhaaf. Poolitikaan bikka hundattuu poolitika garuu immoo lookaalii gartee guute ma fakkeenyaaf poolitikaan Itoophiyaa keessaa poolitika Itoophiyaa keessaati. Tooftaa addaa qaba Itoophiyaa keessatti. Poolitikaan Itoophiyaa keessaa Keeniyaa ogeessite akkasitti hin ta'u. Isin galtee poolitikaan lookaalii. Keeniyaatti poolitika biraa gaggeessita.
Okay? So, yeroo hedduu gartee obboleeyyan keenya barnoota guyyaan akkasitti fudhatanii isin ammoo isaanii addatti gartee fudhachuun keessan hedduu waan gaarii. Guutumatu dhiyaaddaa harka keessaniin taap godhaa, koppii linkii godhaadha, waliifis sheer godhaadha. Qabxii itti aantutti dabar. Dura dursa odoon gartee waan biraa takka keessachiin kunne waan takkaan isin garsiisuu barbaada. Okay.